Otoo si ta'ee mee maal gootu yaadasaa koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Ashama harka fuunee hordoftoota miidiyaa koo akkam jirtu? Nageenyi faraara Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jechaa. Seenaa nama tokkootitu dhimma kana sheer naaf godhi. Namoonni yaada isaanii naaf haa laatanii. Wanta baay'ee na gaabbisiisuu fi akkasuma immoo ijoollee shamarran ijoollee dargaggootaaf wanta fayyadaa jettee naaf himte. Innis maal inni mucayyoo durbaa tokkotu akkuma nama kamiitti hiriyaa jaalallee baafattee jaalallee ishee kunis yeroo alaala turanitti baay'ee nama gaarii fi nama baay'ee ishee kabaju ture. Kanuma keessatti turtii ji'a ja'aan booda erga hiriyummaadhaan wajjin turanii booddee namichi kun gaaffii gaa'elaa gaafataafi. Isheenis tole jettee gaaffii isaa fudhattee maatii isheetti waraqaa ergitee achi booddee gaa'ela godhatanii mana tokko almost waggaa tokko keessatti wal baranii gaa'ela godhatanii mana tokkotti wajjin jiraachuu jalqabanii jechuudha. Achi booddee utuma jireenya gaarii jiraataa jiranuu intalli kunii mucaanis garaatti hafaa. Utuma jireenya gaarii jiraatanuu intalli kunii jireenyuma nagaa osuma jiraataa jiranuu isheenis hojii qabdi innis hojii qabaa. Osuma jiraataa jiranuu guyyaa tokko bilbilli haaraan bilbilli hin beekamne itti bilbilama jechuudha intala kanatti. Lakkaa namichi isheen heerumte suni jalqaba fuudheeraa ijoollee 2 qabaa mana qabaa. Garuu mana isaatii aariidhaan ta'ee hin beekamu ba'ee mana kireeffatee taa'aa ture. Haa ta'u malee akka waan homaa hin qabnetti gaa'ela sana otoo ofirraa hin buusin gaa'ela kana keessa seenee dhokseetti gargaaraa ture jechuudha. Dhoksaadhaan immoo gargaaraa ture. Mana sanas mana kanas jiraachisa jechuudha. Ishee kana sobeera. Ishee sanaanis immoo akka fuudhee oduu isaa dhageesse gaafannaan hin sobe hin fuune aarii keef jedhee mana kireeffadhee taa'aa jedhaan. Okay. San booddee intalli kun deessee kaatee gaafa ji'a 4 ta'u bilbilli haaraan kun irratti bilbilama. Bilbilli haaraa kana yeroo kaastu ani haadha manaa ebeluuti akkas akkasii ani haadha manaa isaatii. Ijoollee 2 waliin qabnaa manni keenya iddoo akkas akkasiiti. An garuu akkasi goyyomsee bariifan sitti himee jette gaafa isheen mardoo kana itti himtu intalli baay'ee rifaattee naatee jechuudha. Achi booddee isheenis nama kanaa ati waan akkanaa beektaa takka ijoolleen qabu hin fuune hin jenne jette gaafa gaafattu ammas hin sobe. Sana booddee intalli kun bilbila isaa daayivartii ofirratti gootee wanta inni haasa'u waan hunduma isaa hordofuutti gaafa ka'u jette achi booddee bakka mana isaan gargaaraa qarshiin isaa achitti ba'aa. Ishee sanaanis hin fuune jedhaan ishee kanaanis immoo hin qabu jedhaa. Achi booda intalli kun aariidhaan nama kanaa jireenya koo keessaa bahi jechuudhaan bakka mucaa ishee qabattee baate. Inni immoo lakkii si dhabuu waan ani hin barbaanneefan si sobe malee sin jaaladha si sodaadheen sitti himuu dide malee sin jaaladhaa jedhaa. Mee isin kanarratti maal jettu? Jaalalli soba irratti hundaa'ee jaalala ta'aa? Dhuguma immoo namni waan akkasii nama dhoksu sodaadhaa fi moo ammeenyaa fi? Yaada keessan koomentii jala naaf keessu. Achi booddee intalli kun jireenya isaa keessaa baatee manni silayyuu mana kiraadhaa mana ishee jijjiirrattee innis deebi'ee gara maatiitti gale. Haa ta'u malee gara maatiitti galullee jireenya ishee keessaa ba'uu dhiisuu gaafa dadhabu yeroo hundumaa ishee hordofuun ishee maal jechuun yeroo ishee rakkisu isheenis hojii ishee qabdu sana dhiiftee gara biyya Arabaatti imaluu ta'e carraan ishee qabu jechuudha. Obboloota koo warri dhiiras warri shamarraniis
Nama tokko yoo jaalattan wal hin dhoksinaa. Dhuguma jiru walitti dubbadhaa. Gaa'elli biyya keenyaa baay'ee diigamaa, baay'ee gatii nama kaffalchiisa. Tokko balleessee utuma beekuu ija dhiibee badiif deema. Inni tokko immoo dhuguma garaasaa qulqulluu jaalala jireenya jedhee dukkana dhiibee itti deema. Kana gidduutti namoota baay'eetu miidhamaa jira. Dhaloota baay'eetu gufachaa jira. Kanaafiyyuu wantoota akkasiitirraa otoo of eeggatanii, otoo of eeggannee gaariidhaan jedhaa. Waan na dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa. Yaada keessan immoo koomentii jala naa kaa'aa. Laayik, sabiskiraayib naaf godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha.